Ashama arkafune kabajamtoota furduftoota kiyya kam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata rabbi. Har'a waan xiqqoo tokko isiniif maruu fedhe waan natti dhagahame waan natti fakkaate illee jechuudha. Akkuma beekamu doktorri keenya kabajamaan Dr. Alii Birraa addunyaa kanarraa du'aan dhabnee jirra. Omaa jechuu miti biyyeen illee itti haa salphatu. Rabbi nama jannataallee isaan haa godhu isiniin jedha sumarratti. Ani Alii Birraan du'uun isaanii baay'ee natti illee hin dhagahamu akka nama tokkootti jechuudha. Natti hin dhagahamu yoon isiniin jedhu agas mara waan nama dhiphisullee miti. Rabbiin waan isaan jaalatuuf umurii bareedaatti odoo nama rakkisiin ofiillee odoo rakkatiin boqotuun isaanii an baay'ee itti gammada jechuudha. Maaliif yoo jettanii Alii Birraan wanti omaa Oromoo filleen hojjenne ofii filleen hojjenne jedhee itti gaabbu tokko hin jiru jechuudha. Ani isaan kan du'anirra kan hedduu tokko garaa kiyyallee na nyaattee garaa kiyyallee na madeessite haadha warraa isaaniiti jechuudha. Haati warraa isaanii kuni dhalattuu biyya keenyaa miti. Akkuma beektanii dhalattuu Filiippiinsidha. Yaa'u jaalala aarsaa gootee waan agam itti amanteef jechuudha. Kan ishiin biyya ishiillee dhiiftee saba ishiillee dhiiftee warra ishiillee dhiiftee dhufte jaalalaafi jechuudha. Yeroo kana keessatti namni akkasittiin wal jaallatee walitti dhufee waliin umurii kana guutuu jira jechuun iyyuu baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko haadholiin abbaa warraa isaanii faana wal dhabbiillee yoo qabaatan maaliif wal danda'u beektanii ilmoo isaaniif jechadha jechuudha. Ishiin kun immoo jaalalaaf dhugaa dubbatuudhaaf jaalalaaf haarsaa gootee biyya ishiirraa baatee akka abbaallee akka obboleessaallee akka kamiittiyuu amantee isa wajjin baatee jechuudha. Akkuma beekamullee isaanillee umurii kana guutuu kan waliin turan jaalalaaf kabajaan umurii kana gahaniiru jechuudha. Akkuma beekamu doktorri keenya Alii Birraa ogguu lubbuun jiran artiistonni Oromoo hedduun toora Feesbuukaan illee ni argaa, yuutuubaan illee ni argaa, deemtanii jajjabaadhaa abbaa keenya ati abbaa ijoolleen Oromoo hunduu ilmoo Alii Birraati jechuudha. Maaliif yoo jettan ijoolleen ofii isaatii waan hin qabneef ijoolleen Oromoo kamimmoo ilmoo isaatii jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma gaafanni jiru deemtanii jajjabeessitanii abshir jettanii bira dhaabbattanii isa gammachiiftan ani dhaamsan isiniif dhaamu jechuudha. Akka beekumsa kiyyaa akka dandeettii kiyyaa akka waan natti fakkaatetti jechuudha. Haadha manaa Alii Birraa kana torbee tokkoof yookiin immoo baatii tokkoof hoy jennee qorrisiisuu odoon taane akkuma gaafa Aliin Birraa jirutti deemtanii jabaadhu omaa miti sibira jirra jettanii akka jajjabeessitaniin dhaamsa isiniif dhaama jechuudha. Ijoolleen Oromoo kamuu artiistootni keessattuu jechuudha. Maaliif yoo jettan deemtanii dhugaadhaan jajjabeessaa turtanii abbaa keenya bira dhaabbataa turtanii ammallee ishiinillee akkuma isaa bakka buutee haadha nuuf taati jechuudha. Haadhadha. Baay'ee immoo kan nama gaddisiistu biyya ambaarratti namni ilmoo tokkollee kan wajjin haasoftullee hin qabdu jechuudha namittiin kuni. Kanaafiyyuu akka nama kamiyyuu deemtanii si bira dhaabbannaa si cinaa jirraa jettanii akka jajjabeessitan isiniif dhaama. Maaliif yoo jettan namni keenya waanuma xiqqoo yeroo muraasaaf ifnee ni daganna jechuudha. Ishiin immoo dagatamuu hin qabdu. Nama jaalalaaf haarsaa gootee isa faana dhaabbattee aga gaafa lubbuun isaa bahu kanaatti faana dhaabbattee faana dararamtee faana rakkattee amma immoo dhugaa isinitti himaa biyya ambaarratti guyyaan namatti dukkanoofti yaa ijoollee dhugaan waan natti dhagahame jechuudha. Namittiin kun ilmoo biraa hin qabdu. Adaraa keessan artiistonni Oromoo jechuudha. Adaraa isiniin jedha hin dagatiinaa deemaa gaafadhaa deemaa jajjabeessaanii. Namni qabeenyarra bar nama fedha. Maallaqni immoo homaa namaan godhu. Maallaqa jechuun ol ka'ee waa si gargaaruu hin danda'u. Maallaqni bishaan si obaasuu hin danda'u. Maallaqni nyaata si godhuu hin danda'u. Yoo nama qabaattee namni wayii si ajajamee deemee si bitee si fide malee yoo dhibamte yoo rakkatte maallaqni faayidaa tokko hin qabu. Namoonni hedduun maallaqatti amanna jechuudha.
garuu haati mana doktora kabajamaa keenya Alii Birraa aga lubbuun jirtutti akkuma isa bira dhaabbattanii akkuma isa jajjabeessaa turtan akka isa jajjabeessitaniin jedha. Kunani yaada mataa kiyyaati, waan natti dhagahamedha, waan natti fakkaate isiniin jechaa jira. Na hordoftootaaf kabajamoota kiyya viidiyoo maruu qofaa miti, viidiyoo ergaa qabu waliif maruun illee bareeda. Kun immoo ergaa qaballee jedhee yaade isiniif maree jechuudha. Ani baay'ee natti dhagahame dhugaa dubbatuudhaaf, garuu waan nama gaabbisiisu waan badaa tokko Aliin keenya hin hojjenne, waan bareedaa waan gaarii uummata isaatiif hojjete, uummata isaa biratti miti uummata isaarra darbeetu uummanni saba biraayyuu kabajaa fi jaalala isaaf qaban kan addaati jechuudha. Inni kan natti fakkaatu kanadha. Yoon dogoggore dhiifama naaf godhaa, waan natti fakkaatedha. Dubartii kana dhaabbadhaa, bira dhaabbadhaa, jajjabeessaa. Hoy torbee tokko hoy guyyaa muraasaaf odoon taane aga lubbuun ishee akkasaa kana jirutti akka bira dhaabbattan ergaa kiyyadha. Yoo rabbiin jedhe immoo doktora keenya kabajamaaf immoo namoonni qaama gurguddoota waan gaarii waan guddaa isaaf yaadu jedhee abdii qaba. Rabbiin nama jannataa isa haa godhu. Maatii isaaf illee jaallatamtoota hundaafuu jajjabinaan hawaa galatoomaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya yoo isinitti tole immoo laayik godhaa, sabiskiraayib, sheer godhaa, walii hin gahaa. Guddaa galatoomaa bakka jirtanitti nagaan kiyya isin haa qaqqabu isiniin jedha. وأنر ليالي الحياة لمن علمونا واجعلنا بارين بأوطاننا محبين لعشيرتنا نافعين لعبادك ناصحين لمن جار جريئين بالحق على الباطل ناصرين الضعفاء المظلومين على الأقوياء الظالمين رب إياك نناجي وإليك نسعى وبك نتوكل لك حمدنا وفيك ثناءنا منك البداية وإليك النهاية وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.